of power function da derivative of power function jalqaba power function jechuun maalillee f of x kan kennamu just x raised to power r dha. R maalinni constant number dha. Constant real number ta'uu danda'a. Constant dha je. X immoo kun immoo base kun immoo variable dha. Kunin variable ta'a. So kanaafu just like x square dha. Maalinni here constant ta'uun x immoo variable lakkoofsa kamiyyuu ta'uu danda'a jechuudha. For example, f of x is equals to x square yoo jennu x tokkos lamas sadihis minus 1 over 2 lakkoofsa barbaade ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif variable jijjiiramaadha. Garuu kun immoo power inni irra jiru kun maalinni constant. Kanaaf maal jenna? Kunin power function jenna jechuudha. Bifa kanaan yoo basing kenna maal ta'e basing kenna here basing kenna kun jijjiiramaa ta'e ergasii raised to what? Raised to constant number. Any constant number, the function is said to be what? A power function jechuudha. It said power function jedhama jechuudha. So power function kana immoo akkamitti derivate goonaa jechuudha. Amma main pointing video kana maalinni power function yoo nu kenname akkamitti derivate gochuu dandeenya. So f of x nu kennama here x raised to n dha. N kun maalinni constant number just like x raised to 2 or 1 over 2 or x raised to just root 3 bifa kanaatiin yoo nu kennan just akkamitti derivate goone himasan. F of x is equals to derivative yommuu goonu derivating kana just maalta power kana hin buufna gad hin buufna baay'isuu jijjiiramaa kana goona times kana ergasan immoo power kanarra tokko hir'isnaa jechuudha. Inni minus 1 goona jechuudha. Kun maalinni derivative of any power function way akkaataa derivative goon. For example, x raised to 3 f of x kana nuu kenname. Then derivative hima kana argachuudhaaf just derivative hima kana argachuudhaaf derivative of f of x is equals to what? Sadiin kun maalin ta'a? Sadiin dhufa. Baay'isu x goona jijjiirama sanii. Then power kanarra maal hir'isna? Tokko hir'isna jechuudha. Just inni times x raised to n minus 1. So kanaafuu siriirra tokko yoo hir'isne lama ta'a jechuudha. Kanaafuu derivative hima kana isa kana ta'a jechuudha. Just like kabiraas yoo fudhanna f of x is equals to just 1 over 4 x times raised to 4 haa jennu. Isa kana derivative gochuu barbaanna. Yommuu derivative goonu maal inni afur kana finneet asiin baay'isna. Afur baay'isuu times 1 over 4 in constant duraayyuu ergasii x raised to afur irraa maal hir'isna? Tokko hir'isna. 4 minus 1 then 4 in baddee x what? Raised to 4 minus 1 immoo 3 ta'a jechuudha. Derivative f of x given by lakkoofsa biraas let's say x raised to 100 is haa jennu. Kun maal ta'a? Simply dhibba baay'isuu x dhibba irraa tokko yoo hir'isne meeqa ta'a? 99 xumurre jechuudha. Yes, kan biraa immoo f of x is equals to just x raised to pi. Pi kun maalinin here it is constant number dha. Sababni isaa maalinin just pi 3.14 represent one out of is constant number. So we can
Derivate f of x by just multiplying pi with x, then raised to what? Pi minus 1 jechuudha. Isa kana noota deebiin kenna. Or simply yoo isa kana lakkoofsa represent kagoon ni dandeenya jechuudha. Yoo lakkoofsan simply kan represent goon. Kan biraa immoo just f of x is equals to what? X raised to root 3 haa jennu simply. Then kun maal ta'a? This is a constant number. So it's a constant. We can what? Derivate a power function. Any variable raised to a constant number is said to be what? A power. So akkas jennee waan ta'eef kanas maal? Root 3 times kun power kun ba x then root 3 minus 1 jechuudha. Kun maal inni derivative hima kanaati jechuudha. Let's do the exercise of what? This exercise of the book here. Just isaan kana nuu kenname. Let's do it one by one. Just kunniin exampleota. Just x maalinin x raised to 1 over 2. Derivative kana ammoo maal ta'a? 1 over 2 hin dhufti 1 over 2 then x times what? 1 over 2 minus 1. Simply 1 over 2 minus 1 jechuun maal ta'a? Minus 1 over 2 ta'a jechuudha. Then here kana fidanna what? 1 over 2 x what? Raised to minus 1 over 2. This is now we go to what? Definition of just power function. Just when any variable or a number raised to just minus n, it's become 1 over x raised to n ta'a jechuudha. So kanaafu here let's say x power minus 1 yoo jennu kun maal ta'a? Just kunin 1 over x ta'a jechuudha. Formula kanaanii jechuudha. Then isa kana ammoo 1 over 2 what? Times 1 over x 1 over 2. Kana jechuun immoo definition biraatiin immoo x 1 over 2 jechuun maal inni root x jechuudha. So kun immoo 1 over 2 over root x ta'a. So kanaafu derivating hima kana maal inni wow kana ta'a jechuudha. Just kan biraa immoo here b immoo x raised to what? 3 over 5. Derivative hima kana maal ta'a? Jalqaba 3 over 5 in dhufti. Then what? X raised to 3 over 5 minus 1. Just wow. Is equals to 3 over 5 x. Then kana yommuu walirraa hir'isnu maal ta'a? Minus 2 over what? 5 ta'a jechuudha. Kun maaliin derivative dha. Or ganammoo jijjiiruu dandeenya. Or simply 3 over 5 then what? X raised to 2 over 5 jechuu dandeenya jechuudha. Kana power kana jalatti deebisna. Kan biraa immoo kana dura hojjenne see kana hojjetameera yommuu ibsina hojjenneera waan ta'eef yes f of x is equals to maaliin x raised to pi constant waan taateef pi kana fidne pi then x raised to pi minus 1 jechuun dandeenya. Let's kan biraa immoo here f of x is equals to given by what? D maaliin x raised to I think it is minus 4 point what? 5 then kunallee maal goona? Derivating kana f of x is equals to minus 4.05 x raised to 4 minus 0.5 minus 1. Then f of x derivative is equals to what? Minus 4.05 x raised to what? Minus 5.05 ta'a jechuudha. Deebiin isaa
Can here, let's check it. Yes. Oh, deebiin isaa kana jechuudha. Isatti kan dura isa kan. Just let's do the exercise of this exercise isa kanneen yoo dalagu eegal A irraa yookaan sorry A irraa yookaan A maal jedha f of x is equals to what x power 3 jechuun simply 3 times x raised to 3 minus 1 is equals to 3 x squared ta'a. Kana then b f of x given by what x power 5 kun wal fakkaata 5 times raised to kana irraa tokko yoo irras maal ta'a 4 ta'a power just kan biraa immoo kan adda ta'e as keessa just kan adda ta'e here d yaalallo d immoo f of x given by what x raised to minus 7 is equals to what 7 kan ambofna minus 7 times x raised to minus 7 minus 1 is equals to what minus 7 x raised to minus 8 ta'a. Kan ammoo wanti isaa jijjiiruu hin dandeenya just minus 7 over what x raised to 8 jechuun dandeenya or simply kanallee kaa'uu dandeenya. Final answer yoo nu gaafatame isa kanaatti just definition kan biraa immoo kan isaa wal fakkaatu dha. F of x given by what x raised to minus 10 this then minus 10 x raised to what minus 10 minus 1 is equals to what minus 10 x then minus 11 ta'a jechuudha. Kana immoo karaa biraatiin define yoo goone maal ta'a just minus 10 over x raised to 11 ta'a jechuudha. Kun akkanatti kan biraa immoo here f of x is equals to just f irratti x raised to here isa kana jechuudha. Sorry isa kana 3 over 4 then yommuu derivative goonu kun maal ta'a here 3 over 4 inputi then x 3 over 4 minus 1 here what maal ta'a 3 over 4 times x then 3 over 4 minus what 1 is equals to minus 1 over 4 ta'a. Kana jechuun immoo 3 over 4 times what x raised to 1 over 4 or simply 3 kana immoo maal inni 4 times q isa kana ta'a jechuudha. So deebiin keenya bifa kanaan ta'a. Kan biraa immoo here just inji yoo fudhanne immoo f of x is equals to what x raised to what minus 5 over 0 is equals to minus 5 over 3 x is what minus 5 over 3 minus 1 is equals to malta minus 5 over 3 times x raised to kana yemmoo wal irra minus 8 over 3 jechuudha. Kana immoo karaa biraatiin immoo minus 5 over 3 times x raised to what 8 over 3 ta'a jechuudha. Here it is, our answer is this one. Kan biraa immoo h yaalallu h here isa kana f of x given by what x cube what root x da kana simply yemmuu define goon x cube da times what kana immoo x 1 over 2 ta'a rootiin jechuudha. Is equals to what power yoo business tokko ta'e maal goona power sana let's say a raised to b times a raised to c yoo ta'e maal goona a takka fudhanne b plus c goona jechuudha. Kanaafuu isa kan x takka fudhanne 3 plus 1 over 2 ta'a jechuudha. So kanaafuu kun maal ta'a x is equals to 7 over 2 ta'a jechuudha. So kanaafuu f of x kina maal inni x raised to 7 over 2 then derivative isaa maal ta'a 7 over 2 x raised to 7 over 2 minus what 1 kanaafuu kun maal ta'a 7 over 2 x raised to what x raised to just
5 over 2 ta'a jechuudha. Our answer is this one. Kan biraa immoo kan biraa i'dha. I is f of x is equals to f of x is equals to what? X raised to 3 over 2 then cube root of what? X square dha. Kana immoo define gochuu qabna. X raised to 3 over 2 what times here you just like inni as keessa jiraate x raised to r taate. Kana immoo yommuu define goonu maal ta'a? Inni kun x nin baate just r over inni ta'a jechuudha. Bifa kanaan rootii kana keessa ba'uu danda'a jechuudha. So kanaafuu maal ta'a? Nnin just nnin ala jira so 3 dha. R'n keenya 2 dha. So x raised to what? 3 over 2 ta'a jechuudha. Kana. So kanaafuu maal inni sorry kun immoo x 3 over 2 bifa kana yoo times what 2 over x in 2 over 3 ta'a jechuudha. Then yommuu walitti daballu immoo x wal fakkaataa waan ta'eef x takkatti fudhannee kaanee maal goona walitti daballa. X is equals to 3 over 2 plus 2 over what 3 dha jechuudha. Then LCM ni kenna maal inni jaha maal ta'a here kunin just 13 irra 6 ta'a jechuudha. Then f of x ni kenna kana. Then derivative yommuu goonu maal ta'a 13 irra jaha dhufa. Then x 13 irra what jaha minus 1 then 13 over 6 then x kana immoo yommuu wal irraa hir'isnu meeqa ta'a? 7 over 6 ta'a jechuudha. Gaaffii kanaaf jechuudha. Wow. Kan biraa immoo just gaaffii biraa j haa fudhannu. Just j maal jedha? F of x is equals to maal? Just x what I think 1 minus pi dha. Then kana yommuu derivative goonu maal inni partiin kun constant dha. So it's constant number. So kanaafu 1 minus pi ni dhufa times what x then 1 minus pi minus 1 then here minus 1 minus 1 in badde then maal ta'a 1 minus pi times x raised to minus pi ta'a jechuudha. Simply kana ta'a yookiin immoo himni tun jalatti just 1 minus pi over what x raised to pi ta'a jechuudha. This is our answer. So xumura natti fakkaata gaaffii tokkoffaa jala kan biraa immoo gaaffii lammaffaadha. Gaaffii lammaffaa f of x maal nu kenna? F of x just cube root of what 3x times what x square. Akka biraa maal inni evaluate at 0 just evaluation derivative first derivative at 0 first derivative meeqa ta'a jechuudha. Jalqaba maal inni derivative goona ergas immoo kan himan derivative goona isa irratti maal goona 0 input goona jechuudha. Achiin booda outputiin keenya maal akka ta'u. So kanaafuu hima kana jalqaba maal goona define goona. Kana immoo define yommuu goonu maal inni just like 3 raised to cube root 3x yoo taate kun maal ta'e baya x raised to 1 over 3 ta'a jechuudha. Akkuma san kun maal ta'e baya x raised to 1 over 3 times here kana qabna x square just beeziin isaanii wal fakkaata waan ta'eef power isaanii qofa walitti dabaluun x is equals to 1 over 3 plus 2 ta'a. So kanaafuu kun maal ta'a? Here just x maal inni 7 over
3 ta'a jechuudha. Amma maal inni deriveetii goona hima kana. Yommuu deriveetii goona deriveetiin hima kana maal inni derivationiin hima kana maal ta'a? 7 kun 7 over 3 ni dhufa. 7 over 3 times x 7 over 3 minus 1. Well done. Then 7 over 3 times what? Tokkorraa yommuu hir'isne maal ta'a? 4 over 3 ta'a. So kanaafuu ati maal inni ati 0 evaluate godhinuun jedha. Just 0 hima bakka x kana yoo buufnu f of maal inni first derivative at 0 is equals to kana bakka kana 0 yoo buufnu maal inni kun 0 ta'a. Eesh ati waanis nu gaafateera. Ati waan f derivative at 1 is equals to 1 yoo as buufne maal ta'a? Just kun maal ta'a? 7 over 3 ta'a simply. Kan biraa immoo here at 8 illee nu gaafateera. Just here at 8. At 80 kana yommuu nu gaafate 7 over 3 ከዛ then 8 4 over 3 then kana immoo define gochuu qabna. 7 over 3 then 8 jechuun immoo 2 raised to 3 dha. 4 over 3 3 by 3 cancel taate jechuudha. So kanaafuu maal ta'a? Just here bakka space hambifachuudhaaf 7 over 3 times 2 raised to what? 2 raised to 4. Kana immoo here 16 baay'isuun 7 over 3 ta'a jechuudha. Just 7 times 16 over what? Over 3 ta'a jechuudha. 12 yaa kana ta'a salphisuun ni danda'a yookaan salphatu salphisuun ni anja. So well done.